Salam alaikum. Erga guyyaa sadan kan arfa kanaati hirriba sirrii qaba. Sababni isaayyuu immoo ani islaama waan ta'eef jechuudha. Natti toleera. Baay'een gammade. Allahaan Rabbi tokkicha Rabbi kan gabbaramuun isaaf malu Waaqa tokkicha Rabbi tokkicha ta'uusaa hundi keessaniyyuu bartanii gara amantii jaallatamaa kabajamaa kanatti akkasin dhuftanan waamicha isinii godha. Hunduma keessan baay'ee jaalladha. Islaamummaan immoo daayimendiidha jechuun kana caala wanta ittiin ibsuun na rakkisa jechuudha. Ayyeetti fufaa. Sagaleen kun dhaga'ama. Dhaga'ama itti fufaa dhaga'ama. Anamma gaaffii islaamummaaf kiristiyaanummaatiif jechatuun taane wanti asirra seenee fi amma namoonni viidiyoo kana jalatti waanuma garagaraa jechoota arrabsoos maaliif hin barreessu? Anamma waan sana hin barbaadu namni asirratti yeroo wal arrabsu yeroo jecha garagaraa barreessu natti hin tolu. Garuu obboleessa amma iddoo aarsaa dhaabbattuu tu tajaajiltuu deebitee immoo amantii islaamummaa fudhattee deebitee immoo onlaayinii kanarratti ajandaa taatuu kan dhuunfaa keeti amantiini maaliif immoo onlaayinii kanarratti ajandaa taata deebitee kuni barbaachisaadhaayi. Darbee immoo saba hamma kana gidduu dhaabbattee tajaajilaa kan turte mammoo deebitee karaan dhugaan karaa sirriin karaan jireenya baraabaraa naa ifeera naa galeera islaamummaadha jechaa jirta waan ta'eef jalqaba ati barumsa wangeelaa hammam baratte mee barumsuma wangeelaa beekumsi kee hammam akka ta'e ituu natti haasofte natti tola. Inni lammaffaan immoo filannoo keetiin islaamummaan karaa jireenya baraabaraan itti nageessuudha jettee waan fudhatteef maaliif immoo ajandaa taata onlaayinii irratti kun filannoo dhuunfaa keetiiti. Kana lamman kan isin gaafachuu barbaadu ulfaadha. Okay, Dubbachuu danda'a? itti fufaa waliin haasaa akkuma qabu waliin itti fufaa. Maalaikum assalaam. Duraan dursee ani ajandicha qoban qabu ijoolleetumaan nara sheer godhee dhufe mee ajandaa isaa keessa na ibsa. Okay, ani sababa shaada qabadheef namoonni baay'een jechoota adda addaa kana waan adda addaa jechatu yaada qabnaa laayivii manuu banuu qabda jedhanii kanaaf nu ustaazota duukaa haasaaniifanii carraa kana kenneef jechuudha. Carraa kana laanneefi nuna Profeet Andu'aalem immoo maashaallaan guyyaa arfan shan tokko tureera garuu laayivii irratti har'a haasaa jirra. Wow, Kanaafi maashaallah. ayyee Takka faaratti abboleessi xiyyaa itti Profeet faayadha Duudhaa maqaan kee. ittafa. Abshira nan dubbadha. Baga rabbiin amantaa islaamaa amantaa dhugaadha. Amantaa nabiyyoota hundaadhaa rabbiin sii filate. Amantaa jalqaba ilmi namaa irratti filate. Amantaa islaamummaatiin alatti amantaan biraa hin jirre jee rabbiin inni dachiif samii uume gubbaa sin irraa dubbate baga rabbiin isii sii filate sin jaa. Rabbiin quraana keessatti yeroo dubbatu amantaa islaamaa taasifatii faxarannaa saalii haja. Amantaan jalqaba ilmi namaa kun hundi isaa uumamu jalqabni uumamni ganama islaamaa jechuun amantaa nabiyyoonni barsiisaa turan amantaa Abrahaamiidha, amantaa Museedha, amantaa Yesuus Kiristoosidha. Jarri hundinuu rabbiin tokko jedhanii rabbi tokkichaaf ajajamaa turan.
Islaama jechuun waan biraa miti, hiika biraa miti. Rabbiif masakamuu ajaja gooftaa fudhachuu jechuudha. Ajaja rabbii tokkichaa fudhachuu jechuudha. Kanaaf baga rabbiin daandii nabiyyoota, daandii Abrahaam, daandii Museedhaa, daandii Ali zinnaa fi gaadhiifama. Ali yeroo tokko namtu barda Ali nageessa. yeroo takka Nagaadhaan haasoftu. Okay, abbaa caalii baga nagaa dhuftanii. Oi, Prophet nu obsa. Rakkoon qabu gaaffii keessan dhaggeeffanneerra garuu namoonni wal dubbisuu qabuu fi abbaa caalii sagalee dhagaa jirtu. abshira tole. Itti fufiish. Abbaa caalii dhagaa jirtu yoo ta'e. Anamma itti hafa alii wanta dhaabsiseef yan. Darabee eeguu dhiisuuf ituu hin taane anamma gaaffiin Sagaleen kee Okay, mee gaaffii kee sirreessitu. Dubbatanu. namoonni si gaafate maalidha? Mana dubbatanu dubbachiisi. Ati barsiisa amantaa. As jalaa waan tokko dubbataa. Ati wangeela amman baratte siin jechuun barbaade. Tu gara alii wajjin haasawutti hin darbini itti afaanii. Wangeela amman barattee wangeela hubannaa wangeelaa ati qabdu hammamii isa akka ati naa deebiftudha. Laamasii galee aliin akka islaama jechuun kana jechuudha waan jedhu tu natti himini tuunni kanatti naasa'e duraan dursaa ati mee wangeela hammam hubattee maaltu sii ifnaan islaama taate gaaffiin si gaafa dhinaan deebisne sii galee tokko naa deebistee ta'a ajandaa maaliif taata asirratti waan asiin jedhe sana. Har'umaan galee onlaayinii kanarraa namootatu jecha garaagaraa naan jedhu waan jetteef ulfaadhu rakkoon hin jiru naa deebi'eera. Mee ati ammam macaafa qulqulluu beektaa saban tajaajilin wangeela qabattee lallabde kanammoo sirrii akka hin taane maal irratti hubatteetu islaama taate yoo isa kana naa himte itti fufnee waliin haasofnaa. Okay. Baay'ee bareedaadha. Okay. Mee gaaffii kanatti ta'uu si gaafadhu. Gaaffii makee sanarratti. Ana gaaffii na gaafachuu hin dandeessaa. Gaaffii na gaafachuu hin dandeessaa. Isan si gaafadhe deebisii na gaafadhu nan deebisaanis. Ajandaa keenya miti waan ta'eef ajandaa keenya miti. Abbaa caalii jirtu? Qo'inaa haasofna. Abbaa caalii jirtu yoo ta'e. Dubbatanisti dubbisaati. Itti fufaame. Ani booddeessitti dubbachuu danda'a yaa Prophet. Asumaanuu abbaa caalii Waan darbe gurgurtaa naa kan yeroo takka waan darbe. nama as jala amantii arrabsaa. Maate Ali. Gurgurtaa naa kan Ali yeroo maate. takka. Ali sagaleen koo jee. Jira dubbadhaa jechaa jira. Dubbadhu jechaa jira dubbadhu. Ayyee. Akkam ta'a Aliifis. Sagaleen koo ni jiraadha amma. Jira. Garuu ni torkini. Dubbadha. Ayyee. Wanti kiristaanummaa keessaa namaan galle yeroo baay'ee inni tokko waaqa lama waaqa ofi nama waaqa ofiin hin jenneen waaqayyo jechuudha. Inni lammaffaan immoo waaqa yoo lama sadii lakkaa'anii tokko jechuunidha. Yookiin immoo tokkumaan iddoo sadiitti baasu sanatu iyyuu waaqaadhaan hin jaa kiristaanaa. Inni kiristiyaan jechuumti jedhu amantii ta'uudhaaf kitaaba macaafarratti macaafa jambii sadii yaaduu kan ortodoksii akkan hin jedhe ta'uu isaatu adda addaa kun ayyumti isa walumaa gala amantiin kiristiyaana jedhamu kun dhugaadhumaan jiramoo hin jiru wantoota kana keessa jechuudha. Darbee Yesuusin immoo yoo waaqa jennaan Yesuusii Yohaannis boqonnaa 5:30 irratti an mataa koorraa fuudhee wanta gochuu hin danda'u jedhee dubbata. Darbee immoo Yesuus wayaa Israa'el dhagahi Waaqayyo gooftaan keenya kophaa isaa gooftaadha jedhee dubbate malee anaa wajjin hin jenne. Kanaaf kiristiyaanatti amantiin kiristiyaana jedhamu illee jiru. Waaqni sadii tokko ta'ee jedhu yookiin tokko sadii ta'ee jedhu yookiin yaadni
Yesuus nama gonkumaa waaqa gonkumaa jechi jedhullee hin jiru. Wantoota akkas akkasiiti wanti namaan galle akka macaafaatti akka kiristaanaatti alii maal jettati? Itti hafaatis wanti si dhibeennaan dhiisteef wanti kana alaa jira laata? Wanti nullee gaaffii nuti ta'us wanta kana alaa ni jira laata? Yoo jiraate itti daddabala. Amma Okay. asirratti waa Tokko. Prof. Nan dhagaa. Waa'een amnuu fedhaa. Hubannoon kee amma midhaa amma barattee maal ta'e inni jedhu akka kootti ammatti barbaachisaa natti hin fakkaatu amma ajandaa keenyadha kan irra dhaabannee haasofnu garuu maa inni Tole. gaaffii akkasii hin gaafatini miti. Gaaffii akkasii hin gaafatini miti. Ani ajandaa ta'uu barbaade ajandaa na godhaa dhees miti. Nan filadhee nan jaalladhee. Mee Yesuus yeroo baay'ee egaa akka lallabaa turettis akka lallabaa jirtutti Yesuus waaqa guutuudha. Nama guutuudha waaqa guutuudha inni miti ree jennaa jechuudha. Nama guutuu jechuun maal jechuu? Waaqa guutuu jechuun maal jechuu? Deebi'ee immoo Yesuus ani waaqadha kutaan inni itti jedhee jira. Yookiin immoo ani waaqadha. Iddoon inni itti jedhee jira. Waan sana irratti abbaa caalii duukaa haasa'uu dandeessu. Itti fufaa. Asumaan itti fuftanii wal duukaa abbaa caalii. Yaadii abbaa caalii ammaa ulfaataa miti. Itti hafaa ani amma onlaayinii kanarratti namoonni waliis amantii waliis kabajanii dhugaaf beekumsa irratti hundaa'anii waan hin haasofnee fi baay'inaan waa'ee wal fakkii yookaan immoo ni tsitsiriisa jedhanii yookaan walitti dhufeenya amantaa ittiin ulfaatu namoota beekumsa qaban namoota inaarree namoota bilchinaan dhaggeeffatanii dhumarra immoo qulqulluun waa'ee kootiif walitti hin falminaa waa'ee dhuuf falmiin barbaadu. Egaa gaafani yaada atamma kaafteetti dhufu abbaa caalii wajjin walitti nu dabarsaa jirta. Yesuus Kiristoos waaqa akka ta'e wanti agarsiisu jiraayi. Akkuma kana immoo waaqa abbaa waaqa ilmaa waaqa hafuura qulqulluu wanti jedhamu kun maali waan jedhudha. Yaada abbaa caalii itti dhaquun barbaadu affeerraadhuma walii goonee walii wajjin haasa'uu hin dandeenya abbaa caaliitii wajjinii. Kallattiidhumaan jechuudha. Anamma kan kee irratti ajandaa gaaffii ati amma na gaafatte ajandaa keenya har'aa miti yooti naan jette iyyuu ani immoo wanta dhufee kana sii kaasee fi ilaa gaaffii 50 haa ta'u, gaaffii 10 haa ta'u, gaaffii 2 haa ta'u, gaaffii 3 haa ta'u dhugaan dhugaadha. Maatiyoos boqonnaa 5:37 eeyyeen keessan eeyyee haa ta'u, hiyyoon keessan hiyyoo haa ta'u jedha. Hin kakatinaa'edha. Kanarra kan darbe kan isa hamaati jedha. Kanaafi anamma eeyyee gaaffii waan sitti ta'e Iyesuus Kiristoos waaqa yoo jettes Iyesuus Kiristoos kun foon uffatee akkamitti nama ta'e waaqummaan isaa gara kamirra namummaan isaa gara kamirra yoo jette isa yoo ta'e kan islaamummaatti akka adeemtu si godhu. Ani Saamii karrayyuu galcha. gaaffii ati gaafattu hundumaa deebisii falladha. Na jala naa seenaa. Deebisii falladha. Gaaffii kee walitti qabdee an kun anaaf gaaffiidha waan jettu yoo qabaatte hunda isaarratti aluma tokko gaafattaa 10 isa ta'u 15 hin tsaafna iskiriptoodhaanii Bakka okay. jala jalaa namni fayyuma wal jeequuf dubbachuun isaa gaarii miti. Akka goonu amma namoota keessummeessuu irraa kan hafee wal falmii maal maalatu hin taane karaa qajeelaa karaa sirrii karaa jaalalaa Yesuus ani waaqa kutaan inni itti jedhe irratti iksiisana ragaa afaan walii dhiyeessitanii itti fuftu jechuudha. Baancaalis waan ta'eef saanduqa haasaa Yesuus ani kutaan inni Ati namatti hin hirkatin ati of dandeessee islaama taate dubbistee quraanni adiisisii galee islaama taate waan ta'eef maalata abbaa caalii wajjin nan haasa'a abbaa caalii wajjin waan barbaachisaa hin haasofna waliin hin haasofna asuma irrattuu hin haasofna ati garuu
siin jedheera. Barsiisaan gootu du'a lama. ish 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 Barsiisaa. tole akka gootu Abbaa Nan fedhe yoo dhagaa. ta'u, ani yoo prophet anaaf deebi'e ittafaaf deebi'eera. Yoo anaaf deebi'e munziriif deebi'eera. Yoo manaaf deebi'e yaa gazzaa hinjiif deebi'eera. Inni kun rakkoo tokko hin jiru bar. Ebeluu yaa ebeluun qabu barsinii. Hunda keenya tokkitti ittafaatu hin taane. Hunda keenya barsiiftanii barnoonni kun karaa sirriif karaa qajeelaadha taanaan nu fudhachiisu hunda keessaniif deemuu qabdu malee nam tokko qofaadhaaf dubbachuun dhaansi malee isa malee wanti jedhamu fudhatamaan qabu bar. Ana wajjin Ifaadha. haasofnaan anaaf deebiin yaa deebi'ennaan hunda kanaaf deebi'e. Kanaaf fakkeenyaaf Tole. bee jalqaba irratti yaa amantiin Al keessan tokko al tokko dhiifama abbaa caalii. Al tokko dhiifama. yes. Garagara sin baasuuf miti an. Garagara sin baasuuf miti. Kophaatti isa okay gaafachuu koo miti. sin Yookiin kophaatti ofiin sin gaafachuu walitti akka walumaa gootu akka deebi'u wallaalee miti prophet isinii galee. oi Nan dhagaa. ilaamee ani Oo. kan jedhu ishi gaaffii tokko si gaafadha ishee kana naa kenni yesuus ani Gaaffiidhuma waaqa kee qotaan miti waliigalaa jedhee gaaffii kee waliigalaa na gaafadhu meeqayyuu haa ta'u guyyaa biraallee gaaffii moko waliigala. walii galaa gaaffii Waanuma si rakkise. gaaffii moko Eish, eish. yesuus Tole. oi yesuus ani waaqa qotaan miti jedhe yesuus waaqa ani jedhe qofa ishee kana na barbaade isa kan biraatti Tole. ishee kana Hmm. nu dhiyeessuu hin dandeessa miti profeet waan gabaabaa Waaqummaa asii Yesuusii. yesuus qotaan Waaqummaa ani Yesuusii. waaqa Hello. kutaan inni ittanii egaa waan tokko raasaa nan dhagaa Dhagaan jira. kutaan inni ittanii kutaan inni itti ani waaqadha yesuus jedhe qofaa kutaa sanan barbaade malee namatti hirkadhee yookiin immoo waan biraatu hin taane wal duukaa keessummaa immoo kaa'ee kana sana jechuurra jedheen malee isa kanadha gaaffii ishee kana naa dhiyeessi ishee nama gaafadhe kana jechuudha Ulfaadhu gooftaan si haa asirratti eebbisu. immoo mari'achuu dandeenya ishee kanarratti achi booddee itti fufuu jechuudha isaan maaliifi wal duukaa mari'achuudha wal duukaa haasa'uudha karaa qajeelaa ta'e wal hubachuudha akkuma abbaan caaleen jedhanii deebi'ee taanaan immoo hunduma keenyaa deebi'ee hin baranna jechuudha nama dhufurraa namoonni ija caalu dhufa waan ta'eef itti fufaa. Ilaa itti afaa ishee galatoomee amma gaaffiin koo hundee gaaffii koo olaanaanii gaaffii Yesuus Kiristoos ani waaqadha yookiin immoo ani waaqayyoodha eessatti jedhee waan jedhudha gaaffiin koo jettee taphaqa. Gaaffii kanarrattaniyyuu ibsa siif laadha sagaleema waaqayyootiin ragaadhuma macaafaatiin sitti haasa'a. Ya'uu kana ati immoo hiika mataa keetii fakkeenyaaf hubannoo mataa keetii waan itti laattu haasa'uu dandeessa. Kana garas amma immoo gaaffii adda biraa tokkoon qaba. Amma immoo kutaa macaafaa keetti gaaffii akkasiin qaba yoo jette waan Gaaffii gaafachuun barbaanne gaafataa jirta waan ta'eef. Gaaffii irratti gaaffii dabaluu hin taane. Eeyyuwa, Gaaffii thank you. irratti gaaffii dabaluu miti kaa. Amma waan gaafatamne amma waan gaafatamtan sana. Amma naa deebisuudha malee gaaffiin itti sii dabalaa gaaffiin itti sii dabala yoo jenne haasaa ijoollee nu jalaa ta'a. Akkasidha. Isteettoo Itti fufa takkaa abbaa carraa naa caalis. kennitu. Itti fufa. Yeroo takka Ittafa. mandhiifama waan gootan nama galchi saamii galchi muhit na Ittafa. gootan jala barreessuu hin danda'u. Saamii galchi Ittoo. saamii karra yoo jiru. Istii takkaa carraa naa kennitu Ayyee tokkicha waan ayyee nuti qoos hin gaafadhu. ayyee. Okay okay gazee itti fufii gaafadhu rakkoon qabu. Waaw. Ittafa gaaffiin bareedaa miti. Nama tokko Amma tokko gara gosa nama gaaffii ni gala. deebiitti seenameera waan Aay, ta'eef barsiisaan gaaffii gaaffiin miti. deebisu yoo ta'e lakki barsiisaan gaaffiin deebisu yoo ta'e isaan gara deebiitti seenuudha. Achi ati Aayee immoo lamma gaaf. lakki gaaffii amma gaaffiin lafa jira bar gaaffiin isaan gaafatamee jira waan ta'eef Gaaffii. isaan deebiinan kennaadhan. Eega deebiinan kennaadhanii qophii ta'anii isaan deebii sana kennan deebii isaanii dhaggeeffannaa. Deebiin gaafa deebi'uu ibsa osoo hin taane Baay'ee abbaa macaafarra caaliif dhiiseera. Saniif Yesuus dhiiseera. Kiristoos waaqa bakka inni jedhee macaafarra ragaa kennu. Waaw. Ishuma kana bichaanii Gaaffii hedduu kaa jira waan ta'eef gaaffii ka'u kana gaaffii otoo hin taane laa. Gazzee qoy kana fitan taati. Eenyu Mansuur Moonyudha. Qoy Waan gazzee. xiqqoo waan dura dubbatame Qoy kaa. wayii abbaa Caalii Moonyu kan dubbatee ture Naan xumuradha jetteettu. gazzee. Ati kan itti dubbachuu dandeessu Ishi. yoo barsiisaan sii dabarsan. Barsiisaan ati narraa bakka bu'ii deebisii ani deebisu yoo isaan siin jedhan deebisuu dandeessa. Kanaan ala immoo isaan dubbatanii fixanii ati immoo carraa kan kee ani deebinan deebisa yoo ta'e deebisuu dandeessa.
Ani gaaffii man qabu laa xiqqoo ishee wanti isin Yesuus iddootti waaqaa jedhamee macaafa qulqulluu irraa fidaattanii tokkoffaa akka waa tokkotti gaaffiin duraa ka'e tafaadhaaf tafaanii dhugaa dubbachuudhaaf waan hin beekuufan seenee haasa'een waan akkasii badaa haasa'uun jaaladhu maaliif amantiin kan abbaati reelii Yesuusis jedheera mitiire namni fedhee Yesuusitti amanaa fedhee musliima ta'a fedhee kiristaana ta'a fedhee islaama ta'a kun fedhii namaati warras jedhaatii xiqqoo afaan biraa biraa dubbattanis dhiisaa eenyutti nu mirga qabaa jechuudha garuu walaa dhageenyu kaa ajandaa ton taane fakkeenyaaf lammaa eenyuun Yesuus keessatti ani waaqa dheedheessa dhe wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa tokkorraa maal jedhaa Yesuus itti fufee bartoota isaatiinidha garaan keessan hin raafamin waaqayyotti amanaa anattis amanaa waaqayyotti amanaa anattis amanaa mana abbaa koo keessa iddoon jireenyaa baay'eetu jira otoo hin jiru ta'e isinitti ani nan ture maal jennetti amanne isa Gazzaan anatti amanaa Abbaa Caalii. Gazzaan anatti amanaa Gazzaan wayye amma lama al tokko carranaa kennee jira waan ta'eef Koo yeroo takka Gaazaa Yesuusitti maal jennee dabaree haasaa ijoolleen jalaan amanna Yesuusitti. Profeetiif kennameera amma waan ta'eef gazu. Okay, namnummaan tokko haa na hojjaaso jarri tokko yookaan profeet yookaan Gaazaa namni tokko na hojjaaso. Eeshi mee gaaffee maamee na gaafadha. Ana dubbadhu gaze. Ana dubbadhu. Yohaannis 14 lakkoofsa irratti anatti amanaa waaqayyotti amanaa jee isatti maal jennee amanna Yesuusitti. Eenyutti? Yesuusitti anatti amanaa jee maal jechuu isaatti amanna maal ta'uu isaatti amanna. Okay, elanni kuni maal ta'uu isaatti amanna sin jee saamii galchaa isuma deebisa. Saamii galchaa mooditarri isuma deebisaan jira ela karaan dhugaan jireenyi Iyesuus malee hin jiru sa jedhee barreeffamee jiru. Waa'ee karaa sin gaafanne. Waa'ee karaa sin gaafanne nuti waa'ee karaa irratti waliin deemne. Hello. Waa'ee karaa irratti waliin deemne. Karaa ta'uu isaa hunda isaanii amanne musliimoonni. Karaa osoo hin taane Yesuus Kiristoos waaqa kaja'u. Ani waaqa na waaqessaa naaf sagadaa kaja'uu barbaanne malee karaa ta'uu isaa Abrahaam karaadha Museen karaadha. Waa'ee karaa irratti karaa jechuun dubbii nabiyyootaa dhaga'u jechuudha. Ani waa'ee si gaafanne Yesuus Kiristoos waaqa ta'uu isaa. Elaa akka jedhu. Ani waaqa kaja'u. Qoy elaa walaa dhaggeeffannu kaadha gaaffii gaafachuu bichaatu hin taane. Elaa gaaffii gaafachuu bichaatu hin taane gaaffii gaafannee wal dhaggeeffachuudha miree. Naa deebisee ergadhamee waan hin deebisu. Waan hin deebisu kan qura dhaggeeffachuu qaba. Gaaffii kiyya si gaafadhee muhiit qabadha. Si gaafadhee muhiit qabadha. Takkaffaa irratti gaaffiin kiyya. Yesuus Kiristoos Baayibilii mul'ata Maatiyyoos hanga mul'ata Yohaannisitti ani waaqa afaan isaatiin ka dubbate. Ani waaqa ana waaqessaa naaf sagadaa kaje. Baayibilii keessa naa kan Maatiyyoos hanga mul'ata Yohaannisitti. Jira. Eeshi. Elaa gaaffii kana nan deebisa waan ta'eef na dhaggeeffadhu gaalaa. Jira moo hin jiru dura? Qoy kaa na gaafatte miti na dhaggeeffadhu kaa elaa. Amma jira moo hin jiru otoo hin taane gaaffii gaafattee deebii barbaadda miti. Baazaa keenya dhaggeeffadhu. Kasi dhaggeeffadhu jira moo hin jiru jette jira dhangixame ayyee achi booda dhagaa kan nuudhaaf si dhaggeeffadhu. Elaa akkaataatti gaaffiin kee sii deebisu gaaffii na gaafatte waan ta'eef waan sii deebisu la cuftee ma inshoorti jira moo hin jiru otoo hin taane akkuma na gaafattee afaan lama sadii dubbattee waan jedhee sii deebisu dhaggeeffadhuuti hin ta'u yoo ta'e naan taane. Jettee san booda ragaa si gaafadha ragaa si gaafadha reen ibsan barbaadu ree jira moo hin jiru ani waaqa kaja'u. Eenyutu? Baayibilee keessatti ani waaqa ana waaqessaa kaja'u jira. Eel akka jedhu dhaggeeffadhu la siin dubbisa isuma laa. Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 6 akka noo dhaggeeffadhu gaala. Ela 14 6 Yesuus deebisee karichi dhugaan jireenyi anaayidha. Anaa yoo ta'e malee eenyu illee gara abbaa hin dhufoodha. Okay, Yesuus karaa malee waaqayyo. Karaa jechuun maal jechuudha? Anatti amanaachaa jira mela jala muree Yesuus anatti amanaa yoo chaaramu. Karaa jechuun nama biraa nama xannu qabnu. Karaan jireenyi dhugaan jechuun elaa nuti. Jireenya akka jiru beektu moo beektan isin? Karaa jechuun maal jechuudha sin jecha jira? Waaqayyotti samanaa anatti samanaa irraa dubbiin kun waa lama of keessaa qaba dhaggeeffadhu. Waaqatti samanaa gaafa dubbiin kun waa lama waaqayyotti samanaa
erga waaqayyootti samanaadha. Dhagaartaa miti waaqayyootti samanaa anatti samanaa. Dubbiin kun waan kee qaba dhaggeeffadhu. Waan tokko miti jechaa jira bar waaqayyootti samanaa anattis amanaa. Ati immoo qaama sadii goote Waaqayyo Yesuus hafuura qulqulluu qaama sadii goote. Qaamonni kun sadanii waaqayyootti samanaa waaqayyootti samanaa anatti samanaa yaaddeettaa dubbii kana jechuudha bee itti fufaa dhiifama. No. Dhaggeeffadhu gaa inni kun jechuun karaa gara abbaa geessu jechuun Yesuus Kiristoos malee fayyinni akka hin jirre beeyi namoonni beeyi. Eenyu kan nu fayyise cubburraa? Meela waa wal dhaggeeffannoo dhe. Cubburraa kan nu fayyise eenyudha? Nu du'ee kan nu fayyise eenyu cubbuu? Gaza obsilaal yeroo takka tasgabbii osoo wal jalan dubbanni seeraan dubbanni seeraan dubbattu kallattumaa waan si gaafadhinaa deebis pilis wal jala wacuun gaarii miti tole hangaafi si gaafadhe Yesuus Kiristoos ani waaqessaa bakka jee fidi jennaan ani karaadha kajee naan jette karaa jechuun maal jechuudha sinje karaa jechuun akkana jechuudha jinaabsi. Okay. Isuma kana dhaggeeffadhu gaalaan yeroon dubbachuun hin ta'u amma fakkeenyaaf yeroon dubbadhu na jala dubbattu yoo ta'e homaa waliin dhageenyu laa. Okay. Hara yetti malee kana manji. Sorry man reen nursu. Robert mo ito ba? Nama miti re. Ela. Ngayon dum tikenya nama. Mo ito kabada. Okay. Ayye itti fufi. Okay. Kanaafi Waaqayyoodha. Akkasumatti tolaa'edha. Karaa ilma isaa karaa Yesuus Kiristoosiin biyya lafaa jaalateedha. Kana jechuun biyyi lafaa kun kan isheen ittiin fayyite nuyi. Ela. Nunumti hundi keenya ani isin. Ela na dhaggeeffadhu. Maal na dhaggeeffadhu kaa na dhaggeeffadhu kaa please. Ela. Ela moo waan ati na qabduufi waa'eemti Yesuus. Ela. Waa'eemti Yesuus hin gaafanne. Karaa jechuun maal jechuudha? Ati malee waa'eemti Yesuus akka ka'uun barbaadu waa'ee Yesuus hin ka'u taanaani gaaffii keenya si deemuu danda'u laa. Miira naan deebisirree hawaasi gaafate kallattuma na deebisi. Karaa jechuun maal jechuudha siin jee? Isumatti sii deemaan jira laan dhaggeeffadhooti karaamatti sii dhufa waan ta'eef waan siin jedhu maaliif hin dhaggeeffattooti? Maali waa'een Yesuus ennaa ka'u maaliif ati waca dhaggeeffadhooti bakka. Yookaan nama ergamaa rabbi arrabsu jira muut godhi ittafa ergamaa rabbi arrabsu jira. No rabsoo miti meedha. Ana ilamma rabsoo ton taane laa wal dhaggeeffachuu qabna kana. Simbaanu. Dhaggeeffadhu simbaanu. Waan gaafadhe hadaraa kee. Yesuus Kiristoos ani karaadha jee jira. Ani dhugaadha jee jira. Ani jireenya jee jira. Isuman sitti mashi. Hawaasi gaafadhe ani karaadha jechuun maal jechuudha sinjichaa jira. Karaa jechuun maal jechuudha. Okay. Thank you. Karaa jechuuni. Fakkeenyaatiif ati galma tokko ga'uudhaaf. Bakka wayii tokko ga'uudhaaf na dhaggeeffadhu kaa. Maal reetoo na dhaggeeffattu la. Amma rakkoon guddaanii yeroo nan tokkitti dubbadhu ishee sana illee toon fixina afaan itti na qabdu. Dhaggeeffachaa jira malee. Okay, thank you. Karaa jechuun bakka tokko ga'uudhaaf bakka dirqama geessu tokko karaa yookiin immoo daandiirra dhaqxu sanadha jechuudha. Daandiin kun hin jiru taanaanii bakka yaadde sana ga'uu hin dandeessu ati. For example fakkeenyaaf. Laga gama iddoo ta'e wayii dhaquu dandeessaa hin. Wanti si ceesisu hallayyaa jiru tokko daandii yookaan immoo wanti riqaan hin jiru yoo ta'e ceeteen nayitooti. Kana jechuun maal jechuudha waan laga gama jiru sana kanatti qaqqabde riqaa sana si ceesee jechuudha. Waaqayyo abbaatti hin amanta erga ta'e karaan ana malee hin jiru. Kanaaf Yesuus karaa isaatti geessu Yesuus. Maaloo nan fixadha laa nan fixadha. No, na deebistee jirta bara. Waaqayyo karaa isaatti geessudha. Karaa isaatti geessudha Yesuus. Qoy Waaqayyo abbaatti namantaa? Karaa isaatti geessudha Yesuus. Karaa gara Waaqayyo ila ana malee karaan jireenyi hin jiruudha. Ila ana malee karaan tokko. Karaa isaatti geessa saami yeroo karaa isaatti geessa Gaza. Karaa isaatti geessa Yesuus. Ila karaa kamitti geesse eenyu karaa kam Yesuus Kiristoos karaadha naan jettee jirta. Karaa isaarra deemnee karaa kamitti eenyutti geessa Yesuus? Indee sii dubbadheen qeem diira mala dhageessuudha na dhageetti dhabde malee. Karaa kamitti geesse naa deebisi gaa. Karichi dhugaan jireenyi sanaadha karaa gara jireenyaatti geessuudha kaa. Jireenya eenyutti jireenya kamitti geessa? Anaan malee eenyu juttuu karaa abbaa dhaquu hin danda'u jaachaa dhagasiqee. Karaa abbaatti nama geessaa mi karaa abbaatti nama geessuuti. Jireenyi hin jiru erga jedhee anatti ela. Okay. Karaa abbaatti geessuu miti. Hin geessa.